beekumsi Kiristoosiin mormu beekumsa miti. Phaawulos akkas jedha. Nuyi Kiristoos isa fannifame sana hin lallabneedha. Macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 9:15 mataan jaarsolii fi warra ulfina qabaniidha jedha. Eegeen immoo raajota warra soba nama barsiisanidha. Hordoftoonni Alexoo Meediyaa hundumti keessan akkam jirtu isiniin jecha har'a keessummaa isiniif qabadhee dhufeera. Keessummaan keenya maqaan isaa eessaa akka dhalatee fi maal akka hojjetaa jiru innumti of beeksisa. Kallattii mangara isaatiin isin dabarsa. Nagaan siif haa ta'u. Tolee, nagaan waaqayyoo siif haa ta'u. Maqaan keenya akka ta'ee fi eessa akka jiraattu eessatti akka dhalatte dhaggeeffattoota kanaaf eeguudha. Isa jalqabaa gara miidiyaa kanaatti naaf yeroo keetiif waaqayyoo si haa eebbisu jecha. Ani maqaan koo Daawit Laggaseen jedhama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa kan jedhamu keessatti kanan dhaladhe. Amma garuu kanan jiraadhu magaalaa Dambidolloo irraa hojii waaqayyooti kanan hojjedhu. Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Hordoftoonni Alexoo Meediyaa lafaati ol kaaniitu simataniiru. Tolee, galatooma. Amma kallattiimaan gara dhimma irra taasisuu barbaannetan si dabarsaa. Amma xumuraatti tokkoon keessan wajjin haa ta'u isiniin jedha. Tolee, anis affeerraan koo amma xumuraatti akkan hordoftan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Gooftaan isin haa eebbisu. Barumsa guddaa akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Gaafa barumsa kana dhaggeeffattanii hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Barumsa yeroo ammaa kana murteessaa ta'ee fi baay'ee barbaachisaa ta'e isinii qabatee yaadne jirra. Kallattiimaan gara gaaffii kootiin isin dabarsa. Egaa maarree barri kuni bara dhumaa isa jedhamu irra geenye jirra. Bara dhumaa kanatti immoo mallattoowwan baay'een raawwatamaa jiru, mallattoowwan baay'eenis agarsiifamaa jiru. Sanneen keessaa yeroo ammaa kana caalmaatti dhimma guddaa kan ta'e waldaa kiristaanaa keessatti beekamaa jiru. Barumsa sobaa fi raajummaa sobaa kan jedhamutu baay'ee yeroo ammaa kana keessaatiin bahee mul'ataa jira. Waa'ee raajessa sobduu irratti yeroo darbe xinnoo haasofnee turre nama waaqayyo faarfataa Maatiyuus Yihuunee wajjin guyyaa har'aa kana immoo mata duree barsiisa sobaa jedhu irratti dubbachuu barbaadetanii istiidiyoo kanatti si affeeree obboleessa koo Daawwee barsiisa sobaa jechuun maal jechuudha? Barumsa sobaa jechuun har'a kan dhalate miti. Duruma kaasee turedha. Du'aa ka'uu duras jechuun Yesuus Kiristoos hin du'inis barumsi sobaa kun Yesuus Kiristoosin kan mormu, dubbii Yesuusin kan mormu, Yihuudoonni du'aa ka'uu booddees Yesuus Kiristoosin kan mormu, du'aa ka'uu hin jiru jechuudhaan barumsi sobaa kun durumaa jalqabee turedha. Barumsi sobaa kun barumsa sobaa kan nuun jennu Yesuus Kiristoosin giddu galeessa kan hin godhanne sadan tokkummaa waaqayyootiin kan mormu hundinuu barumsa sobaadha. Waaqayyoon kan hin ulfeessine, sadan tokkummaa waaqayyoo kan hin kabajne barumsa sobaadhaa jenna. Fakkeenyaaf Yihuudoonni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin mormaa turan. Akka Yesuus Kiristoos du'aan kaane, inni du'aan kaane akka waan ganaa deebi'ee dhufuutti illee kan ganaallee akka inni dhufutti dhalachuun isaallee inni jedhamu sun Yesuus Kiristoos ganaa akka dhufutti kan ilaalan, du'aa ka'uudhaan kan morman. Walumaa gala gocha Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti hojjechaa ture kan morman hundinuu arras Yesuus Kiristoosin kan mormu hojii Yesuus Kiristoos hojjeteen kan mormu hundinuu barumsa sobaati. Hojiin Yesuus Kiristoos hojjete inni tokko inni jalqabaa fayyina dhala namaatiif fannoo irratti wanti inni hojjete waan Yesuus Kiristoos hojjeteen kan nuun ittiin fayyine, kan nuun ittiin jiraanne walumaa gala egaa sadan tokkummaa waaqayyoo hin faallessa taanaan, Yesuus Kiristoosin hin morma taanaan, fannifamuu Yesuus Kiristoos hin arrabsa taanaan barumsichi sobaa jenna. Gooftaan guddaa isaa eebbisu obboleessa koo nama waaqayyoo Daawwee. Barsiisa sobaa kana yeroo ammaa kan dhaloonni baay'een ittiin gowwoomfamaa jiru. Dhaloonni baay'een immoo dhugaa jedhanii dhugaatti fakkaatee wal jalaatti fakkaatee naanii
baay'een dogoggora guddaa keessa galanii jiru sagalee waaqayyoorraa adda bahaa jiru. Dhaloota kanaaf ammasumaan dhaamsati qabdu dhaloota kana amantoota yeroo ammaa kana jiraniini barsiisa sobaa tokko adda baafachuudha. Dhaloonni kun maal gochuu qaba? Akkamitti adda baafachuu danda'a? Barumsa sobaa kana adda baasuudhaaf akkuma jalqaba kaase waan Yesuus Kiristoos godheen kan mormu Phaawulos akkas jedha. Nuyi Kiristoos isa fannifame sana hin lallabnedha. Kiristoosiin ala Kiristoos isa fannifameen ala kan lallabu. Soba kanaaf nu kan nuti ittiin adda baafachuu dandeenyu barumsa sobaa kana Kiristoosiin ala hin lallabamu taana. Fakkeenyaaf Yihuudoonni isa fannifame sana kan isaan lallaban Yesuus Kiristoosiin. Phaawulos garuu Yihuudootatti iccitii kana kan inni dubbatuuf nuyi Kiristoos isa fannifame lallabnaayedha. Erga Phaawulos gara warra Galaatiyaatiif ergee isa dura Galaatiyaatiif ergee boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kaaftee yoo ilaalte isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa galagaltaniidha. Akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadhaidha. Gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif jedha. Kanuma jedhee immoo akka zalala lakkoofsa barbaadde wangeelli kan biraallee hin jiru jedha. Wangeelli biraa hin jiru jedha. Warri soba lallaban, warri soba barsiisan wangeela kan biraa baatanii miti kan isaan dhufan. Wangeeluma kana Phaawulos jedha. Wangeelli kan biraallee hin jiru. Garuu jedha namoonni isuma kana galagalchanii isin wallaalchisan wangeela Kiristoos galagalchuu barbaadan tokko jiru jedha. Wangeeluma kana galagalchanii tokko jiru jedha Phaawulos. Haa ta'uyyuu maleedha. Ani yookiis ergamaan waaqaarraa tokko wangeela isa kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti meedha abaaramaa haa ta'u. Wangeelli kan biraa jiru. Kanaaf wangeeluma kana keessaa kanuma qabatanii wangeeluma kana qabatanii barumsa sobaa kan barsiisan jiru. Kanaaf namni kam wangeela kana baateef dhugaa barsiisa jechuu hin dandeenyu. Wangeelli kun dhugaadha. Dhugaan baay'ee gosa hin qabu. Dhugaan tokkichuma. Kiristoos akkas jedheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 boqonnaa 14 irratti an dhugaadha jedha. Wantoota gurguddaa 6 kan Yesuus ana jedhee dubbatu. Wantoota gurguddaa 7 ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi, ana biddeenni jireenyaa, ana ifyedha. Dhugaan anaayedha. Dhugaa inni nu jennu kun Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf dhugaan Yesuus Kiristoosii waan ta'eef wanti faallaa Yesuus Kiristoosiin dubbatu hundumtuu sobaayina. Kanaaf waan Yesuus Kiristoosiin faallessu hundumaatiin fannifamuu Yesuus Kiristoos, du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos, dhalachuu Yesuus Kiristoosiin kan faallessu hundinuu soba. Kanaaf kana beeknee soba ta'uusaa adda baafanna. Waaqayyo guddaa isaa eebbisu ibsa bal'aa kennitee gooftaan guddaa isaa eebbisuun siin jedha. Egaa asirratti wanta guddaa tokkotti dubbatte wangeelli kun lama hin jiru. Barsiisonni sobaas kan isaan soba dubbatan kan soba kan isaan barsiisanii wangeeluma kana keessaa fuudhan jechuudha. Wangeeluma kana keessaa akkamitti immoo fakkeenyaaf wangeela kana irratti dhugaadha kan barreeffame. Akkamitti kan isaan soba barsiisan? Soba hiikkatu moo akka maaliifidha? Fakkeenyaaf teeksima tokko fuudhanii kaanii tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaaftee yoo ilaalte Phaawulos Xiimotewosiin akkas jedhee gorsa. Yeroo maqadinaa dhaquudhaaf ka'etti akkuma si gorsee turedha. Namoonni tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituufidha. Barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituufi mandara Efesoon turuu kee nan barbaadedha. Barumsa sobaa akka hin barsiifneef soba akka ta'eef akkati mandara Efesooniin turtu nan barbaadedha dhowwuudhaaf. Soba akka hin barsiifneef summii kana akka hin facaafneef vaayirasiin har'a dhaloota mancaasaa jiru. Koronaa caalmaa vaayirasii dhaloonni ittiin mancaa jiru barumsa sobaati. Wanti dhaloota mancaasu inni guddaan barumsa sobaadha. Kanaaf Phaawulos Xiimotewosiin akkas jedha. Akka ati turtu mandara Efesooniin akka ati turtu nan barbaadaa jedha. Mammaaksa amantii eeguu hidda qomoo isaanii isaa dhuma hin qabne lakkaa'us akka dhiisan godheera. Warri Efesoon kan ittiin beekaman kanaadha. Mammaaksa amantii hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne sana lakkaa'u. Waan mammaaksa lakkaa'aniif kana akka ati cabsitu kun waan hin barbaachifneef lakkaa'u akka dhiisan godhii. Wanta isaan godhan kun
falma duwwaa kaasa maleedha. Waan falma kaasudha. Waldaa keessatti waan kirikrii kaasu. Waan falma kaasu jechuu kooti. Malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetudha. Mammaaksa amantii. Inni tokkoffaan hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne lakkaa'u. Isa waan lakkaa'aniif kun immoo akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetudha. Wanti akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaaf fudhatamu sanaaf hin hojjenne soba waan ta'eef isa kana dhorkeedha. Gaheen kun har'aa waldaa kiristaanaa, gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa, paastoroonni, luboonni, wangeelaawonni, hojjetoonni wangeelaa isa kana dhorkuudhaaf Phaawulos Ximitiyoosittiin akka kanatti gaafa gorsu kun fakkeenya nuu ta'a. Fakkeenyaaf macaafa kakuu moofaa keessatti illee macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 9:15 mataan jaarsolii fi warra ulfina qabaniidha. Eegeen immoo raajota warra soba nama barsiisanidha. Soba kan nama barsiisan irras jiru. Warri soba nama barsiisan maqaa taayitiliituu qabanii sanaanis garuu soba kan nama barsiisanii macaafni Isaayaas raajichaa kunis eegeedha. Kanaaf isa kan har'as dhabamsiisuudhaaf waldaan kiristaanaa akkuma Phaawulos Ximitiyoosiin gorsee warra Efesooniin akka kan waan isaan dhiisan itti beera. Nuyi garuu lakkoofsa 5 irratti barsiisa biraa san dhoowwinee jaalala garaa qullaa keessaa yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'uu dammaqsuudhaaf hin barsiifnedha. Nu garuu Phaawulos faallesse warra mammaaksa amantii inni biraan hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne lakkaan san akka dhowwitu jedhee nuyi garuu lakkoofsa 5 irratti. Nuyi garuu kan barsiifnu isa kana miti, isaan barsiisan kana miti. Isa hidda qomoo lakkaa'u isa kirikrii kaasu miti waldaa keessatti, isa falmii kaasu miti. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhoowwine. Barsiisni biraa waa'ee Yesuus Kiristoosiin kan ibsine jechuun inni biraan isa falma kaasu sana akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf kan hin hojjenne sana dhoowwineedha. Jaalala garaa qullaa keessaa Kiristoos jaalala garaa qullaa keessaa inni biraan jaalala garaa qullaa keessaa yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'uu dammaqsuudhaaf hin barsiifnedha. Isa keessaa ba'u, isa keessaa hin barsiifne isa kanaa'edha. Namoonni gar tokkoon isaan kana irraa kaa'atanidha. Namoonni gar tokko isaan kana irraa kaa'atanii gara falma waa'ee hin baafnetti galagalaniidha. Garri falma waa'ee hin baafne kun tokko isa Phaawulos Ximitiyoos akka dhowwuuf Efesooniin akka inni turu godhe. Mammaaksa amantii isa falma kaasu hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne isa kanatti galagalaniidha. Falma waa'ee hin baafnetti galagalaniidha. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu barbaadudha. Ta'uu barbaaduun tokko miti. Barsiisaa ta'uu barbaaduudhaaf barsiisaan tokko miti. Hawwuudhaaf ta'uu barbaadudha. Lakkoo torba irratti jechi cimaa tokko dhoksaadhaan dubbata. Dhoksaa cimaa of keessaa qaba lakkoo torba irratti jiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan isa falmii kaasu sana. Cimsanii dubbatu, ofii dubbatu, utuu hin hubatin immoo. Waan hundee hin qabne jechuudha. Utuu hin hubanne hubannoo isaan qaban. Garuu cimsanii dubbatu. Barsiisaa seerichaa ta'uu barbaadudha. Hin hubanne ofii dubbatu, cimsanii immoo dubbatu. Yeroo isaan dubbatan dhugaa fakkaata. Garuu dhugaa miti. Wanti guddaan wanti nu adda baasuu qabnu wanti baay'ee dhugaa fakkaata malee dhugaa miti. Dhugaan gosa qabu. Tokkicha. Kanaaf barsiisaa seerichaa ta'uu barbaadudha. Eessaa fiduu isa jedhu kanaaf egaa. Eessaa fuudhanii barsiisuu. Macaafuma kana Phaawulos warra Galaatiyaati. Macaafuma kana galagalchanii wangeelli kan biraa hin jiru. Isuma kana galagalchaniidha. Tiksima tokko fudhatanii. Gara maal jedha maaliif jedhe utuu hin jedhin. Kaayyoo ijoo kutichaa utuu hin hubatin waanuma tokko fuudhanii kaa'anii. Ergaa Yihudaa yoo ilaalte isa kana cimsee lafa kaa'a. Ergaa Yihudaa boqonnaa tokko duwwaa kan qabu garuu ergaawwan jajjaboo of keessaa kan qabu. Isaan karaa Qaayin irra bu'anii godha yaa baasee. Karaa Qaayin jechuun karaa waan Waaqayyootti hin tolle dhiyeessu. Qaayin aarsaa Waaqayyootti hin tolle dhiyeesse. Barsiisa Bal'aam duukaa bu'anii godha.
isa Israa'eloota waan seera lakkoofsaa 22 irratti isa Israa'eloota gaarii yaadne barsiisa Balaam sana isa duukaa bu'anii jedha karaa Qaayin irra bu'anii jedha lo'aniyyuu nu gidduu galanii jedha isaan kun akka duumessa bokkaan qabneeti jedha duumessa garuu bokkaan qabu beeksima tokko fuudhanii ga'u isuma kanaan namoota wallaalchisu barsiisni sobaa raajii sobaa caalmaa kan baay'ee amantoota kana barumsa sobaati hundee waan hin qabne. Gooftaan guddaa isaa eebbisu nama waaqayyo daawwe baay'ee dhugumatti ibsa guddaa laatte ibsa guddaa akkuma asirratti dubbatte jarri kuni taayitilii yookaan taayitilii qabu taayitilii ofitti moggaasu yookaan paasterii ofiin jechuu danda'u yookaan raajii ofiin jechuu danda'u garuu hundee hin qabu hin dubbatu dubbii dubbatan sana immoo akka fedha isaaniitti akka fedha foon ofii isaaniitti malee wanta wangeela jedhu miti beekumsa isaan qaban hin hubanne garuu maqaa ofiif kennaniiru. Dhaloonni yeroo ammaa kana immoo akkuma jette raajummaa sobaa caalaatti dhaloota kan miidhaa yeroo ammaa kana maalidha barsiisa sobaati maaliif bira ga'uunsaa baay'ee ulfaata dhaloonni kun egaa gara gaaffii kootti yoo dhufee akkuma barsiisa sobaa kun jiru barsiisi dhugaa immoo hin jira waa tokko dubbattee turte dhugaan tokkichi maatte akkas jechuun sobni garuu akaakuu garaagaraa qabaata fakkaataa kooppii baay'ee qabaachaa garuu dhugaan dhugichi garuu tokkuma dhugichi duraan dusin baasaadha. Inni immoo Kiristoosidha. Egaa barsiisa sobaaf barsiisa dhugaa kana akkamitti adda baasa? Dhugaan akkuma isin jedhe tokkicha Yesuus Kiristoosidha. Waan tokko kaastee turte isa raawwuu kennu tola. Raajii sobaa, barsiisaa sobaa, amantoonni sobaas jiru. Sobaan kan machaa raajii sobaatiin barumsa sobaatiin kan guutaman baay'ee yeroo ammaa kana kan nuyi keessa jirru raajota sobaa barsiisota sobaa isa hojjetu caalmaa amantoota sobaati. Maal jechuudha mee kun ajjire? Amantoota sobaa waldaa keessa kan ta'an dhugaan kee kan isaanii hin galle. Waldaa keessa jiru garuu dhugaa kan hin hubanne. Amma amantii waggaa meeqa kan lakkaan miseensa waldaa akkasii ta'anii kan jedhan muuxannoo waldaa keessa turan kan lakkaatan garuu dhugicha kan hin hubanne. Dhugicha hin hubattu dhugichi birmadduu isin baasadha. Kiristiyaanummaan dhugaadha. Kiristoos dhugaadha inni. Kiristiyaana kan jennu immoo Kiristoos irraa Kiristoos keessatti dhalataa. Dhalatee Kiristoos keessa kan jiraatudha. Kiristiyaana kan nuti jennu. Kiristoos irraa Kiristoos keessatti dhalataa. Kiristoos keessa jiraachaa gara Kiristoositti guddata. Kiristoos dhugaadha. Kanaaf amantoonni dhugaan hin galleef waldaa keessa guutanii ta'an dhugaa utuu hubate. Dhugichi birmadduu nama baasa. Kanaaf isaan kana caalmaa amantoonni sobaa hin jiru. Dhugaan kan hin galleef waldaa kiristiyaanaa keessa kan jiran. Dhugaa kana kan nuuni soba kana kan nuuni dhugaarraa ittiin adda baafnu dhugaan tokkuma. Sobni kun garuu gosa baay'ee qaba. Dhugicha fudhachuudhaan dhugicha fudhannee irra taanaan sobni iddoo hin qabu. Paulus Timootewosiin boqonnaa 6 sabraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha. Kutaa kanaan dubbisa. Yaa Timootewos jedha. Wanta daraasitti kenname jabeessii dubbii midhaan hin qabne isa wanta qullaadhaan mormurraa wanta sobaa isa beekumsaa jedhamee dhugaadhaan mormurraa fagaatu. Beekumsa jedhama dhugaadhaan mormu. Dhugaadhaan kan mormu beekumsa jiru. Jechuun beekumsa jedhame beekumsa miti. Dhugichi moo'uudha. Kiristoos. Beekumsi Kiristoosiin mormu beekumsa miti. Fagaadhuudha. Isa beekumsa jedhame Kiristoos irraa mormu. Kiristoosiin mormurraa. Kiristoos immoo maal jennee? Dhugaadha jennee. Isa dhugaadhaan mormu sanarraa fagaadhuudha. Kiristiyaanni beekumsa kamii yoo ta'e iyyuu Kiristoosiin morma yoo ta'e irraa fagaatu. Beekumsi Kiristoosiin mormu beekumsa miti. Fagaadhuudha. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhame kanaa'edha. Arganneerraa jedhanii hin himuudha. Beekumsa arganneerra jedhanii himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiruudha. Beekumsa argachuun hin danda'ama. Garuu Kiristoosiin malee jechuudha. Kiristoos keessa jiru taanaan garuu beekumsa miti. Kiristoosiin morma taanaan arrayyuu waan kamiin beekaa ta'uu dandeessu. Kiristoosiin kan mormu
beekumsi beekumsa jedhamu. Fagaadhurraa hamma moo abarsiisu akka baluu akka barsiisa beekaadha. Wanti guddaan waldaa kiristiyaanaa irratti har'a jeequmsa kaasaa jiru waa'ee barumsa sobaa kun jechuudha. Wanti waldaa kiristiyaanaa raasaa jiru barumsa sobaa kun. Beekna jedhanii warra kaan beeknaa. Wangeelli beekumsaa miti. Hafuura qulqulluudhaan. Namoota garaa garaatiin barreeffameera. Isa kana barumsa tajaajilaa keessatti barsiistaniitu barattaniitu. Namoota gosa hojii garaa garaa qabanii kan inni barreeffame. Namoota 40 ol ta'anii barreeffamedha seenaan. Gosa hojii 11 kan qaban. Isaan kana keessa beekaan jira Phaawulos. Namni beekumsa hin qabne jira Phexros. Garuu inni Phaawulos barreesses inni Phexros barreesses waliin faalleessu. Beekumsaan hin barreeffamne. Hafuura Waaqayyootiin barreeffame waan ta'eef. Kanaaf dhugitti beekumsan caala, dhugaan beekumsan caala. Beekumsicha arganneerra hin jedhanii inimuu isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Kanaaf waan beekumsa Kiristoosiin mormu keessaa bahu. Beekumsa Kiristoosiin si dhabsiisu keessaa bahu. Namoonni baay'een beekumsa gahaa qabu abalu beekaadha jedhamanii garuu waan Kiristoosiin mormu kan irratti argitu. Wanta Kiristoosiin mormu dhugaadhaan kan mormu hundumtuu soba jechuudha. Gooftaan guddaa isaa eebbisu baay'ee gooftaan guddaa isaa eebbisu jecha waa tokko dubbattee turte. Amantoonni baay'een bara kana amantoota sobaadhaatti. Isaan kun miseensummaa waldaa qabu malee miseensummaa Kiristoos hin qaban jechuudha. Kiristoos keessa waldaa keessa jiraachuu danda'u. Kiristoos ani isin hin beekuun jedhaa jedhee maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerraa maqaa keetiin raajii dubbanneerraa maqaa keetiin ani hin beeku. Kan Waaqayyoon beekne baay'ee waldaa keessa jira. Barsiisaa Waaqayyoon beekne baay'ee jira. Waaqayyo kan hin argine. Hin beekuun jedhaa jedhee. Ani isin hin beeku. Hin argine ani isin. Kan Kiristoos hin argines jira. Hin beeku. Kanaaf dhaloota kanaanii asumaanii waan jechuu barbaadu barsiisota kanaan amantoota kanaanii maal jettaa? Barsiisni sobaa mallattoo akkasii qaba. Barsiisni dhugaa immoo mallattoo akkasii qaba. Jettee waan dhaloota kanaan qaamtu qabda. Walumaa gala Kiristoosiin kan mormu waan Waaqayyoon hin ibsine hin ulfeessine waan Kiristoosiin mormurraa fagaadhaa jira. Barumsa Kiristoosiin mormurraa fagaadhaa. Akka vaayirasiiti. Vaayirasiin linnaan dabalaa deema. Wanti beekumsaan barsiifamu kuni inni beekumsa jedhame kun fagaachuudha malee dhaqeen itti adda baasa dhaqeen dhaggeeffadhee adda baasa jennaan ittiin dhugamaa deemtaa ittiin liqifamaa deemtaa. Walumaa gala Phaawulos irraa fagaadhu jedhe malee Timootewosiin adda ilaali dhaggeeffadhu jedhe irraa fagaadhaa barumsa sobaarraa fagaadhaa. Gooftaan guddaa isaa eebbisu egaa bara kanatti baay'een keenya raajota baay'ee jira, wangeelaawwan baay'eetu jira, paasteroonni baay'ee jira, ergamaa jiru, ergamoota baay'ee jira. Egaa maqaa garaa garaa kan ofiif kennamu namoota baay'eetu jira. Amantoonni keenya immoo waan haaraa tokko yoo argan baay'een duukama bu'u. Abaduraa jira jennaan duukama deema. Baay'ee kana keessa bara kana keessa wanti baay'een tokko jiraatee fi raajiin abaluu dhufe jennaan amantoonni gara waldaatti fiigu. Namichi sun amnaan akka Kiristoos hafeetti deebi'anii galu. Namoonni kun kasaa ilaalee deemaa jiranii nama ilaalee deemaa jiru malee Kiristoos ilaalee deemaa jiran. Egaa walumaa galatti tajaajiltootaaf, gaggeessitootaaf, dargaggootaaf, jaarsolii waldaa maal gochuu qaban, wangeelaawwan maal gochuu qaban, amantoota kan immoo akkamitti qabachuu akka isaan qabanii mee kana irratti dhaloota kanaaf maal dhaabta gara xumuraatti dhufaarra. Yaadii ati kaaste bakka lamatti fudhadhaa. Tokko baay'een isaanii duuka buutuu raajotaa, duuka buutuu barsiisota sobaatii yookaan duuka buutuu tajaajiltootaati malee duuka buutuu Yesuus Kiristoosii miti. Kan Phaawulosii, kan Aphiloosii, kan Keefaa, kan Abaluutii kan jedhan irra waldaa kiristiyaanaa keessa jiru gareedhaan kan jiraatan. Kanaaf duuka buutuu Yesuus Kiristoosiin ta'a. Duuka buutuu raajii hin ta'ina. Duuka buutuu namaa hin ta'ina. Duuka buutuu paastirii, duuka buutuu raajii, duuka buutuu wangeelaawii ta'uurra duuka buutuu Yesuus Kiristoosiin ta'an isiniin jedha. Yaadni ati itti dabaltee kaaftee gaggeessitootaan maal jettaa, paasterootaan maal jettaa, wangeelaawotaan maal jettaa. Akkuma Phaawulos Ximootiyoosiin akka achi turtuun barbaada. Tokkoffaa Ximootiyoos irratti. Akka achi turtuun barbaada. Mandaree Efesoon turuun kee nan barbaada. Barsiisa sobaa kan akka dhowwituuf jedhe
waldaa kiristaanaa eeganii dhoowwuudha barumsa sobaa kana dhowwuu. Waldaa kiristaanaa iddoo dhoowwachuudha barumsa sobaa kana. Gabaabaatti kanuma jedha. Waaqayyo guddaa isaa eebbisa sumaanii wanta dhaamsi namni waaqayyo daawwitiin dhaama daawwitiin laggeessanii dhaamaa jiru wangeelaawwan paasteroon raajoon gaggeessonni waldaa barumsi kun utuu inni mana keessa seenee hundeen godhatiin dursaatii maalummaa barsiisaa tokko maalummaa tajaajilaa tokko adda baasaatii dhalootatti dubbachuu isaan dura adda baasaa eessatti akka dubbatamaa jiru adda baasaa jechaa jira jechaadha miti akkasii. Sagalee jecha tokko dubbisee fi gara xumuraatti fidaa ergaa Yihudaa boqonnaa tokko ergaa Yihudaa kana guutuu isaa dubbiftan natti tola. Lakkoofsa 4. Warri Waaqayyoo malee jiraatan ayyaana Waaqayyoo keenya argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kophaa isaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti durumaan dursanii caafamaniiru jedha. Lo'anii nu gidduu galaniiru. Ayyaana Waaqayyo gooftaa keenya argachuun gadhiisitti jiraachuudha kan jedhan jedha. Ayyaana Waaqayyo arganneerra. Isa kana mormii qabu. Garuu ayyaana Waaqayyo argachuun gadhiisitti nama jiraachisu. Waaqayyo malee jiraatu. Ayyaana Waaqayyo arganneerra jedhu. Ayyaanni Waaqayyo malee nama jiraachisu. Waaqayyo wajjin nama jiraachisa. Kanaaf ayyaanni nuun arganne ayyaana Waaqayyo wajjin nu jiraachisuudha. Isa arganneerra. Inni immoo waan cubbuutti akka nu jiraannu godhu miti. Cubburraa kan nu eeguudha malee. Lo'anii nu gidduu galaniiru. Arras lo'anii waldaa kiristaanaa keessa galaniiru. Barumsa sobaa kan barsiisan. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan nama kaachisan. Lo'anii waldaa kiristaanaa keessa galaniiru. Eegaa isiniin jenna. Waaqayyo isin eebbisu. Waaqayyo guddaa isaa eebbisuun sin jedha nama waaqayyo guddaa eebbifamee nu kabajjee gara istiidiyoo kana waan dhuftee dhaloota kana waan si keessa jiru waaqayyo si keessa kaayee dhaloota kana waan qooddeef gooftaan guddaa isaa eebbisuun jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya hordoftoonni Aleksoo miidiyaa hundumti keessanii waliin dubbii yookaan immoo maree dhimma barsiisa sobaa irratti obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Daawwitii Laggasee wajjin goone kanarraa asumatti xumurratiniin jecha ana obboleessa keessan Alamayyoo Naggaashidha. Ogeessi kaameraaf daayirektarri keenya obboleessa keenya Qananiidha. Wangeelaa Daawwii gooftaan guddaa isaa eebbisu. Gooftaan si eebbisu. Eebbifamii